namni miiliyoonera ta'u hojjetaa mootummaa ta'uu akka hin qabne naa gala. Barumsa irraas akka amma dubbachaa jirtu kan eebbifamtes dhiyoodha. Yeroo gabaabduu kana gidduutti horiin sun eessaa dhufeeti kan kan ijaaramu. Yuunivarsiitii irraas sababa koronaati gallee erga gallee nan fuudhee haadha manaa otuma waan qabaataniin fuudhee. Akkuma amma sarviisii kennaa jirtan magaalaadhuma Jimmaa keessatti hafamoo Jimmaan alas gara Finfinnee Oromiyaa godinaalee adda addaa deemuudhaaf saganteeffattaniirtu. Namoonni illee hojii na wajjiniin hojjechuu barbaade wantoota 3 irratti waliif gallaan jedhaan. Qabiyyeen kanaa isaa waan rabbiin jaallanne utuma biizinesii akkamii ta'e in hojjedhu. Gabaajeedhaan barreessee maadumaa teejika waan jedhuun kitaaba kiyya irratti barreesse. Yeroo soomanni hiikamuu jala ga'u tokkos waan namatti bu'u jedhan tokkotu jira. Isa sanas irra bu'e moo? Waliigalaan nama 200 haga 50 gaama isaatii kana ijoolleen nuti amma bilisa barsiisaa jirru jechuudha. Kaayyoon Giraan Vaalii kun maal gara fuulduraatti? Barnoonni immoo dhukkuba dhalootaa dhalootatti darbu waan ta'eef otuu nuti jirru namni keenya fayyaadhaan miidhamee du'uu hin qabu. Injiinar Miiftaan hin baratas hin daldalas akkamitti wal cinaa deemuun hin ulfaatu barachaa. Otuu nan jiru namni tokko sababa rakkinaatii jecha barnoota dhabuu hin qabu.